Hello shama daawwattoota keenya kabajamoo jaallatamoo fi akkasuma miseensa keenya kan shaam teektaatan arramoo qophii gabaabaa tokko qabannee isiniif dhinnee jirra. Qophii general knowledge ta'erraa kan isiniif qabannee dhaarraan tanaan qophiin keenya egaa akkuma beekamu wantoota barattoota keenyaaf akkasuma barattoota keenya kan bachelor degree and others ta'an namoota barnoota degree xumuranii fi akkasuma barnoota xumuranii mana jiraniif qophii irraa kana dhiyeeffannee jechuudha. Wantoota barattoota wajjin wal qabatan waan ta'aniif jechuudha. Kanarraa kan ka'e egaa wantoota interviewii akkasuma jalqaba qormaata beeksisa arganneerraa qoramneen booda interviewin akkuma jiru beekamaadha jechuudha. Interview kanarratti barattoonni keenya hedduu cinqamaa ture jechuudha. Yeroo isaan gaaffiiwwan isaan nu gaafatan jedhanii yaadan manatti xiinxalanii irra deddeebi'anii bakka yookaan iddoo interview irratti dhaqan gaaffiin isaan halkan kana itti haatoraran akkasuma ittiin jabaatanii ittiin deddeebi'anii irra deddeebi'anii dhufanii gaafataman fakkaatu isaaniif khabiraa itti ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf karaa kanaan ittiin garagalaa ture jechuudha. Nuti immoo kan qabanne common job interview questions. Interview gaafiiwwan interview hojiidhaa kan ta'an dhaabbataa kan ta'e jechuudha. Kan yeroo hunda gaafataman yookaan kanneen jajjaboo nama gaafatan jennee commoniidhaan gaafataman kanneen isiniif dhiyeessuudhaaf deemnaa jechuudha. Akkasuma example wajjin aansarii isaatis akkasuma akkaataa itti deebisan wantoota jedhamu qabuu fi wantoota jedhamu hin qabne isiniif ibsuu barbaanne jechuudha. Kanaaf namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan asumaan subscribe, like, share godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa nu gargaara. Namoonni akkasuma like share godhu jettan akkasuma commentis kennaa jirtan galatoomaa isin jechuu barbaanna asumaan. Mee gama qophii keenyatti haa dabarru. Okay, gaaffiiwwan keenya common kan ta'an akkasuma baankiiwwaniif haa ta'u akkasuma telecommunicationif haa ta'u wantoota servisiilee garagaraatiif jobbii seenuudhaaf deemuudhaaf common job interview question kan ta'an isiniif dhiyeessuu barbaanne jechuudha. Jalqaba common job interview question seenuun duratti jalqaba namni wanni irraa eegamuu qabu yeroo iddoo interview san dhaquuf deemu jechuudha. Uffata keenya ilaalamuu qaba jechuudha. Jalqaba uffata keenya jechuun uffata experience qabu kanneen akka suufarree yookaan uffannee bareedaadha. Maaliif namoota hawwisiisuu qofa osoo hin taane nama hojiidhaaf qophaa'aa ta'e nama hojiidhaaf perfect ta'e nama taasisa waan ta'eef uffata keenya sirreeffannee uffachuu qabna jechuudha. Akkasuma rifeensaa fi hareeda keenyas sirreeffachuu qabna jechuudha. Rifeensa akka ijaaala garagaraatti jala kanarratti waa goonee mataa ol faaggannee deemuudhaatti hedduu hojiidhaaf kan nu naqu miti jechuudha. Wantoota kana sirreeffachuu qabna jechuudha. Jalqaba gaaffii bira dhaquudhaaf wantoota kana sirreeffannaa jechuudha. Inni sadaffaa kan jalqaba gaaffii gaafatamuun keenyaan dura wanni sirreeffachuu qabnu CV sirreeffachuudha. CV qo'achuudha. CV jechuun wanta nuti guunne jechuudha. CV jechuun viidiyoo tokko qabadheen isiniif dhiyeessaa yeroo takkaaf kanarratti har'a waa interview qofa waan ta'eef CV yeroo jennu CV'n wanta dokumentiilee keenya irratti barreeffaman hunda isaa beekuu qabna jechuudha. Akkasuma ofirratti ilaallee jalqaba ofiif manattis ilaallee qo'achuu qabna jechuudha. Dokumentiiwwan keenya hunda isaa jechuudha. CV jechuun isa sanii akkaataa itti CV guutanis kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaan dura isin argisa jeetiin ture isiniif namichiisuudhaaf isiniin argisa jeetii yaada. Kanarratti jalqaba wantoota namman dura isiniif hime kana hunda qabachuu qabdan akkasuma sirreeffachuu qabdan jechuudha. Okay, jalqaba irraa eegallu. Jalqaba gaaffiiwwan nuti gaafatamnurraa tell me about yourself jedhu kana jechuudha. Tell me about yourself jechuun waa'ee keetii naaf himi jechuudha. Waa'ee keetii himuu qabda jechuudha. Namoonni hedduun yeroo interview irratti dhiyaatan waa'ee tell me about yourself jedhu kanarratti wantoonni isaan dhiyeessan fakkeenyaaf iddoo itti dhalatan fa'a akkasuma iddoo isaan amma jiraachaa jiran akkasuma saahibban isaanii kanneen akkanaa kana fa'a kutaa yookaan elementarii iddoo itti baratee kanneen kana
himaa jechuudha. Inni about yourself yoo isa kanaa miti. Inni jalqaba dirqama wanni himuu qabnu yeroo yourself nuun joo kanarratti for about education and experience and personal interests isaan sadeen kana qabachuu qabdan jechuudha. Maal jechuudha? Yoo haala barumsa keetii meeqarratti akka jirtu yookaan eessatti akka xumurtee fi kana kan laaltu akkasuma experience keenya laaluu qabna jechuudha. Experience hagamta akka qabnus kan itti himnu. Tell me about yourself kajoo kanarratti ibsu qabna jechuudha. Akkasumas personal interview kajoos asirratti ilaallaa jechuudha. Fedhii dhuunfaa irratti yeroo boqonnaa maal akka godhuun fa'itu akka dhuunfaa keetitti maal akka hojjechuu barbaaddu yeroo boqonnaa keetii wantoonni itti ibsitu about yourself kajoo kanarratti jechuudha. Mee fakkeenyaaf haa ilaallu. Fakkeenyaaf tell me about yourself yoo kan nuun joote employee jechuudha hojjechiisaan yeroo akkasuma yoo ganama kan ta'u taate good morning sir jennaan jechuudha. Good morning sir jennaan jechuudha. Sir jechuun akka waan halaqaatti yookaan nama hoogganaa jechuudha. Akkasanitti ilaalama. Good morning sir jennaanee ergasii maal jechuu qabna? Fakkeenyaan jechuudha. First of all thank you jennaan jechuudha. Maaliif? First of all thank you jechuun jalqaba niin galateeffadha jechuudha. Kanaaf wanti galateeffannaan kun barbaachisuuf namni kun isaaf iddoo guddaa akka kan jirtuuf akkasuma yeroo isa kana galateeffattu namni kun si hawwata bakka haalan taane keessa galee si jaalachuu akkasuma si hawwuu danda'a jechuudha akka hojii kana seentuuf. Kanaaf first of all thank you jenna. Akkasumas first of all thank you for this chance jettaanii ergasii my name is jennee itti fufna jechuudha. Maqaawwan keenya my name is Bayyaan Abdii Caalaa kanneen kana jechuudha. Itti fufna jechuudha. Maqaa keenya erga himne booda erga my name is this jennee booda I have completed my bachelor degree from Dash University or college. Ani khaniin barnoota khiyya ittiin xumure completed khaniin godhe yookaan bachelor degree khiyya yookaan degree jalqabaa khiyya yookaan immoo master's degree jechuu dandeenya. Master's degree from Harmaya University or Awash College jennee kan ittiin adda baafnudha jechuudha. Haala kanaan bakka duwwaa kan akkanatti guutuu dandeenya jechuudha. Erga kanatti guunne about my professional experience muuxannoon kiyya kan ogummaa ittiin qabu jechuudha. I have 2 years experience or 1 years experience jennee itti fufuu qabna jechuudha. About professional experience I have 2 years experience in bank or in telecom or in engineering or in doctorate or in pharmacy jenne bakka duwwaa amma akkanatti isiniif himu akka keessanitti ibsuu qabdanii jechuudha. Fakkeenyaaf jechuudha. Erga akkanatti ibsinee wantoota lama ibsinee jechuudha. Asirratti immoo jalqaba maal ibsinee for education and for experiences and the last of tell me about yourself questions it is personal interest. Fedhii dhuunfaa keetii yeroo dhuunfaa keetii maal godhuu feeta hajuu irratti maal jennaan jechuudha. I love to playing footballs when I feel alone and thank you jettaan jechuudha. Mas macarrashaa yookaan dhuma kanarratti I love to playing football when I feel alone thank you jettee xumuru qabda. Maaliif galanni kun akkuma nan jeesan nuuf taasisuu danda'a jechuudha. Kanaaf ani nin jaaladha kubbaa miilaa taphachuun jaaladha when I feel alone ani yeroo kophaan kiyya feelingiin kiyya natti dhageemu jechuudha. Feelingii kophaa ta'uu kiyya yeroo natti dhageemu kubbaan jaaladha jennee dubbachuu qabna jechuudha. Bakka kanarratti wanni dogongora namni hedduun godhu ani yeroon kophaa kiyya natti dhageemu mana dhugaatii mana jimaa qama'uudha akkasuma wantoota garaagaraa aaruu kanneen kanarratti dubbachuun qabda jechuudha. Fakkeenya wantoota gaarii akkanaan ibsee kana ibsuu qabdan jechuudha. Wantoota isinitti dhageeme yookaan isin ofirraa qabdan ibsuu qabdan jechuudha. Gaafiin tokkoffaa haala kanaan ibsa bal'aa kan itti qabdan jechuudha. Inni lammaffaa how did you hear about the positions? Akkamitti dhageessee
haala beeksisa kana akkamitti dhageessee kan jedhu isiniif dhiyeessu jechuudha. Akkamitti isaa dhageessee yookaan akkamitti dhageessee inni kun gadhiifamu jechuudha yookaan beeksisni kun gadhiifamu akkamitti dhageessee yeroo isin jedhu kun salphumatti namaaf deebi'uu danda'a jechuudha. I heard it from a friend. Ani kaniin dhagee saahiba kiyyarraa yookaan sharika kiyyarraa hin dhagee jechuu dandeenya. Akkasuma I read it from newspapers. Ani kaniin dubbisee xalayaa yookaan xalayaa beeksisni irratti ba'u newspaper irraa hin dhagee akkasuma or from internet and it is haala kanaan akkana jennee deebisuu dandeenya jechuudha. Yeroo kana it is a common job interview question ta'uu isaa hubachuu qabdan jechuudha. Inni kunis wantoota kaampaaniin hundi irraa nama gaafatanii jechuudha. Common hatee jechuudha gaaffiiwwan isaan asitti isiniif dhiyeessan jechuudha. Kana ofirra deebistanii manatti shaakaluus qabdu jechuudha. Haala kanaan ofirratti deebistanii ofillee gaafachuu qabdan barattoonni wal biratti galanfaa fakkeenyaaf doormii keessatti illee haa ta'u akka waan nama san sodaachisutti gaaffii gaafattee nama kana hawwisiisuudhaan akka hin sodaannetti akka hasaa'us godhachiisuu dandeenya jechuudha. Inni sadaffaan gaaffiiwwan common job interview question ta'anirraa what do you know about the company? Waa'ee kaampaanii keenyaa kanarratti maal beektaa? Waa'ee kaampaanii keenyaa kanarratti maal hubattee yookaan maal beektaa kana dura experience yoo qabaatte? Isa kana beekuudhaaf jalqaba websaayitiiwwan isaanii seenuu qabdan jechuudha. Websaayitiiwwan isaanii keessa deemtanii waa'ee isaanii argachuu yookaan dubbistanii irraa argachuu dandeessu kun nama hin dhibu jechuudha. Kanaaf yoo websaayitii isaa barbaaddan anis telegiraamii keessatti websaayitiiwwan eenyu akka barbaaddan naaf himuudhaan koomentii jalatti naaf barreessaa isiniif hin gadi lakkisaa jechuudha. Waa'ee isaa kanaas hubattanii maal akka hojjetu kaayyoon inni kaampaaniin kun banamee hojjechuu jiruuf maalii jennee kan ittiin adda baafnu gaaffii sadaffaa kanarratti deebisaan websaayitii keessaa argachuu dandeenya jechuudha. Inni kaan what are your strengths? Maali ciminni kee? Ciminni kee maali hajuu kanarratti jechuudha. Cimina keenya beekuu qabna akkasuma cimina keenya haala salphaa ta'een deebisuu qabna maaliif common job interview question waan ta'eef jechuudha. Ciminni keenya yeroo hunda positive answer ta'uu qaba jechuudha. Maaliif strength jechuun wanta positive ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf namni hedduun maal ja'a I am friendly persons ja'a jechuudha. Maal jechuu barbaada bakka sanatti ani nama hundaan kan wal ta'uudha. Nama hundaanuu akka saahibatti nama fudhatama akkasuma qabuudha jee yoo kan dubbate inni kun sirrii miti. Namni hedduun gaaffiiwwan kanaaf deebisa akkana kan kennan argaan tura. Kanaaf wantoota akkanaa kanarraa of qusachuu qabna jechuudha. Kanaafuu maal jechuu qabna? I attention to detail, I believe in planning jechuu qabna fakkeenyaaf jechuudha. Ani ni hubadha to detail wantoota detail ta'an tokko jechuudha. Yookaan wantoota xixiqqoollee maan taane detail godhuudhaaf attentioniin godha jechuudha. Ani attentioniin godha akkasuma I believe in planning ani karoorattiin amana. Karoora isaan baasantu jira. Ani karoorattiin amana jettee yoo kan baaftu taate jabeenya kee agarsiisaa jechuudha. Karoora kanaaf jabeenya kan qabaatu ta'uu isaa kan hubachiistu ta'uu jechaa jirtu waan ta'eef haala kanaan strengthii kee deebisuu qabda jechuudha. Positive strengths ta'uu qaba jechuudha. Strengthsiin keenya yeroo ibsinu inni common job interview question ta'e inni shanaffaa ammoo what are your weakness? Maali laafinni ati qabdu? Yookaan wanti ati irratti dadhabina qabdu maali kan jedhudha jechuudha. Isa kanaafis dadhabina keessa yeroo himtan namoonni hedduun dadhabinni kiyya ja'a ani yoo namni tokko na aarse niin aara namni tokko yoo kannaan lolu ta'e ani niin aara bakka namni tokko yoo hojii san keessatti amala hin taane na argisiise ani hojii san dhiisee boqonnaa fudhachuufaan jaaladha akkasuma irra isa biraan hojjechuu hin jaaladhu wantoota kana dubbachuu hin qabdan jechuudha. Weakness yeroo jennu laafina laafaa akkasitti negatively deeply negatively ta'uu san dubbachuu hin qabdan jechuudha. Fakkeenyaaf maal jechuu qabna yookaan fakkeenya hojjennu ta'u I am a detail oriented. I want to be everything
to be perfect. Ani tokkoon hojii irratti kallattiin waan hin kaayuuf I just want everything to be perfect jennee deebisuu qabna jechuudha. Weakness keenyas haala kanaan laaffisnee dubbachuu qabna malee akkasitti deeply negatively godhuu hin qabnu jechuudha. Haala kanaan common job question and answering akka haala kanaan kan hojjetamu ta'uu qaba. Fakkeenyaan ani isin hojjedhe kanaan namoonni manatti osoo shaakaltanii bareedaadha. Maaliif common job interview question waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu isin akkaan fakkeenya kana hojjedheen alatti hojjechuu dandeessu. Maaliif akka keessanitti dhaabbattanii hojjechuu dandeessu jechuudha. Maaliif ani amma akka fakkeenyatti waan hin himeef wantoota garaagaraa amma fakkeenyaaf I have completed my bachelor degree from second year jeetiin ture. Isin amma feetan third year jechuu dandeessu. Wantoota garaagaraa hunda adda master jechuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu karaa kanaan sirreeffachuu dandeessu. Akkasuma experience keessanis baankii qofa osoo hin taane telecommunication, engineering and pharmacy wantoota hedduu jira. Haala akka keessanitti fudhattanii fakkeenya osoo waraqaa irratti barreeffattanii shaakaltanii interview saniif qophootanii gaariidhaan itti fakkaata. Maaliif inni kun common jobidha jechuudha. Common job interview question waan ta'eef kanarratti osoo jabeeffattanii gaariidhaan itti fakkaata. Kanaaf gaarraaf qophiin keenya kana fakkaata. Common job interview question kanarratti gaaffii yoo qabaattan gaaffii keessan komentii jalatti naaf barreessaa. Akkasuma komii yoo qabaattan taates akkasuma komentii jalatti naaf barreessaa. Like share godhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Akka viidiyoo biraa hojjennuuf like share akkasuma namoota wanti kun ni fayyadeettanii yaaddan guruppii ni fayyadeettanii yaaddan keessatti akkasuma telegiraamas haa ta'u share keessatti godhuudhaan miseensa keenyaas godhuudhaan ummata aad godhuudhaan keessatti nuuf hirmaachisaa miseensa guddaa nuuf godhaa isiniin jenna. Akkasuma Facebook keenya Ashaamteek jettanicha keessaa odeeffannoo garaagaraa argachuu dandeessu jechuudha. Peejiin keenya Ashaamteek kan jedhudha. Akkasumas YouTube keenya Ashaamteek subscribe godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa. Galatoomaa isiniin jechuu barbaada.